Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jecha AGM irraa oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu addaa kennaa guyyaa har'aatiin paartiin Biltsiginnaa bakka sadiitti wal qoodu gama keessan dhiyeessina. Akkamitti wal qoodan garee kamitti wal baasan eenyufaatti wal qoode gareen itti wal qoodan eenyufaa akka jedhu mootu gaggabaabsee gama keessan dhiyeessa. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceessa. Paartiin Biltsiginnaa bakka sadiitti wal qooduun beekame. Itoophiyaatti lolli hammaataa dhufe. Naannolee garagaraatitti lammiileen nagaa ajjeefamaa dhufan. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed biyya gaggeessuu dadhabe. Haala biyyattii itti gaggeessan tooftaalee garagaraa baasullee biyyattiin tasgabbaa'uu didde. Biyyattiin tasgabbaa'uu dinnaan immootu haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffate bakkoota garagaraatitti baay'ataatii dhufe. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo bakkoota garagaraatitti wanti akkanaa erga baay'ataa dhufe immootu biyyattiin rakkoo hamaatti deemaa jirti. Gara kufaatittis deemu waan maltuuf kanaaf fala nu barbaachisa jechuudhaan paartiin Biltsiginnaa gadi taa'ee mari'ate. Yeroo gadi taa'ee mari'atu yaanni gurguddaan hedduu ka'uyyuu yaanni isaanii bakka sadiitti wal qooduudhaan tokkummaan Biltsiginnaa keessa ture faffaca'aa jiraachuu maddeen kennaa achi keessa jiran AGM'tti himaniitii jiru. Maddeen kennaa achi keessa jiran akka AGM'tti himanitti paartiin kennaa Biltsiginnaa wal nyaataatii jira. Wal qoodaatii jira. Daba isaan ummata Oromoo irratti raawwatantu deemaa jira jechuudhaan miseensa Biltsiginnaa damee Oromiyaa kan ta'e kan isaan keessa jiru ergaa kana AGM dhaqqabsiiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo paartiin Biltsiginnaa lola Wallootti deemaa jiru, lola Tigraayitti deemaa jiru, haleellaa Suudaan mootummaa Itoophiyaa irratti raawwate, haleellaa jumlaa naannoo Gaambeellaa godina Wallagga Lixaa fi Matakkal fa'aatti raawwataa jiru, akkasuma haleellaa Beenishaangul Gumuzitti raawwataa jiru wal qabate. Haleellaa mootummaan naannoo Amaaraa karaa liyyuu haayilii Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti bane raawwate biyyattiin tasgabbii dhabdeeti jirti. Keessumaayyuu mootu qaala'insi jireenyaa babal'ateetii jira. Kana tasgabbeessuudhaaf haalli mootummaa kana jijjiiramuu qaba. Bifa kanaan biyyattiin diigamaatii jirti jechuudhaan egaa mari'atanii booda bakka sadiitti wal qoodaniitii jiru. Abiyyi waan ta'u wallaalee jira jechuudhaan namni Biltsiginnaa keessa jiru kun yaada kana AGM dhaqqabsiiseetii jira. Gareen isaan itti wal qoodan tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed durfamu rakkoo siyaasa uumamaa jiru furuu hin dandeenye waan ta'eef diigamee heerri hojiirra jirus ugguramee koreen bulchiinsaa yeroo waraanaa fi siviilii akka dhaabbatu kan barbaadudha. Gareen kuni garee leelliftoota sirna nafxanyaa kan federaalizimii balleessuu barbaadan kan heerri Itoophiyaa haqamuu qaba jedhan kan seera Itoophiyaa keessaa seera amma jiru kana keessaa Oromiyaan dantaa addaa Finfinnee irraa argachuu qabdi kan jedhu haqamuu qaba warra jedhan warra Oromummaa akkaan jibban warra Oromummaa balleessuu barbaadu warri sabummaan haa badu Itoophiyaa takkitti miiliksan deebifnee ijaarraa warra jedhan akka ta'etu himama. Gareen kuni garee akkaan badaa fi tooftaa kanatti fayyadamuudhaan federaalizimii garee diiguu barbaadu akka ta'e maddi keenya badhaadhina Oromiyaa kuni kan icciitiidhaan qabsoo Oromoo deeggaru kun AGM'tti himeetii jira. Gareen kun garee akkaan sodaachisaa fi inumaayyuu haleellaa naannoo Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi akkasuma haleellaa mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti raawwataa jiru keessa gareewwan harka qabanii fi garee federaala irra taa'uun achitti hojii badaa biyya walitti buusu hojjetaa jiranidha. Achiin uummata walitti buusanii asiin mootummaa kana kuffisuu barbaadan jedha. Maddi keenya Biltsiginnaa keessa jiru kan icciitiidhaan qabsoo Oromoo kana deeggaru. Gareen lammaffaan immootu komaand poostiin yeroo ammaa jabeessuudhaan humnoota keessoo mootummaa fi alaan morman rukutuun filannoon akkuma tahetti darbuun itti fufuu kan jedhudha. Gareen kuni garee badhaadhina Oromiyaatii fi akkasuma tokkoffaa Dr. Abiy Ahmed fi Shimallis Abdiisaa fa'aan
kan durfamudha. Ijjannoon Dr. Abiy Ahmed akkasuma ijjannoon Shimallis Abdiisaa fa'a ijjannoon Biltsiginnaa Oromiyaa akkuma taane filannoon kun gaggeeffamuu qaba. Command postiin kun jabaachuu qaba. Command postiin kun itti fufuu qaba. Command postii kanaan waan jiru tasgabbeessa. Akkuma taane filannoo gaggeessina. Hamma sanitti immootu nama jeequmsa kaasuu barbaadu, nama walitti bu'iinsa uumuu barbaadu, nama waliin achisuu barbaadu lafa jiranitti akka rukutaman tarkaanfiin akka irratti fudhatamu jechuudhaan labsi warra labsuu barbaadudha. Hogganaan garee kanaa fi warri yaada kana deeggaran Abiy Ahmedii fi warra akka obbo Shimallis Abdiisaa fi Mufaariyaat Kaamil fa'a. Gareen sadaffaan immootu bulchiinsa yeroo ammaa jalatti filannoo baatii 6 dheeressuu, hidhamtoonni siyaasaa hiikuu, marii siyaasaa hunda hirmaachisee yaa'ee galamu jedha. Gareen kun akkanaan malee uummata Itoophiyaa fi hawaasa addunyaatti araaramuu hin dandeenyu yaada jedhu dhiyeesse. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa gareen sadaffaa kun garee yaada xiqqoo bilchaataa fi yaada qabsoo Oromootis fayyadu. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamu, filannoon yeroodhaaf achi siqee erga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii dirreen dimokiraasiis bal'atee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiranii fi paartilee filannoo keessaa ba'anis gara filannootti akka deebi'an gochuudhaan filannoon haqaa akka gaggeeffamu haa goonu. Yoo akkas hin ta'in ofittummaa kennaan akkasuma of jaalachuu kennaan biyyattiin gara diigumsaatti deemaa jirti. Biyyattiin jigaatii jirti. Haala kanaan malee biyya tasgabbeessuu hin dandeenyu jechuudhaan yaada kana kaaseetii jira. Tokkoffaan olitti yaada naftanyoota warra Oromiyaan haa diigamtu, Oromummaan haa badu, federaalizimiin haa badu, akkasuma Oromiyaan magaalaa Finfinnee irratti dantaa addaa qabdi haa jedhu haa badu warra jedhudha. Gareen lammataa immootu akkuma taane filannoo haa gaggeessinu, rakkoo ammaa kana furuudhaaf command postii haa jabeessinu, warra nu mormu mootummaa keessa haadhoin warra jedhu garee Dr. Abiy Ahmediin durfamuudha jedha namni kun. Gareen sadaffaan immootu yeroo bulchiinsa yeroo ammaa jalatti filannoo baatii 6 dheeressu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi mariin siyaasaa hunda hirmaachise haa eegalamu kan jedhudha. Egaa bakka kanatti wal qoodaniiti jiru. Biltsiginnaan bakka sadiin kanatti wal baafteeti jirti. Eenyu akka irraanu as keessa yaanni kun akka fudhatamu, as keessa yaanni kun akka kufu wanti beekame hin jiru. Maddi keenya kun odeeffannoo biraa dabalee yoo kan nu dhaqqabsiisu taate gara keessan kan dhiyeessinu ta'a. Amma immootu gara odeeffannoo biraatti qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Boordiin filannoo yeroo galmee filattootaa dheeresse. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo caamsaa dhufu gaggeeffamu hanga ammaatti namoonni miliyoona 18 galmaa'uu himuun galmee filattootaaf yeroo dabalataa kenne. Boordiin filannoo dhuma ji'a caamsaa keessa godhamuuf galmeen filattootaa sagantaa idilee baheen jimaata kaleessaa xumuramee akka dheeratu kan beeksise ibsa guyyaa kaleessaa baaseni. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo kanarratti namoonni miliyoona 50 ta'an filachuu fi ni galmaa'u jedhee kan tilmaame ta'us hanga kamisa darbeetti kan galmaa'an miliyoona 18 akkasuma 400,000 fi 27,239 akka ta'an ibseeti jira. Buufataalee filannoo 50,000 ol keessaa galmeen kun buufataalee 41,659tti gaggeeffamaa akka tures ibseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo filannoon kun bifa kanaan gaggeeffamuutii deema. Filannoo kana Biltsiginnaan eenyu wajji dorgomuu heddii paartileen siyaasaa akka ABO, akka KFO, akka PABO, akka ABO gamtoomee hundi isaanii paartileen siyaasaa maqaa Oromoo qaban filannoo keessaa dhiibamanii baafamaniitii jiru. Filannichi eenyu wajjin gaggeeffama, eenyu wajjin dorgomama, filannoo gaggeessamoo aangoo hiratan wanti jedhu gaafii guddaadha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli jiru kana fakkaata. Biltsiginnaan bakka sadiitti yaanni jaraa wal qoodeetii jira. Adda facaammoo walitti araaraman wanti jedhu ammaaf gaafii kenna hunda. Walitti araaramanis adda facaanis
waan jiru qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Uummanni Oromoo mootu hanga sanii akka of qopheessu waan namatti dhufuu fi waan as deemu hin beekamu. Galteen ulfaatan yoo galee galtee akka isan keessaa bahuudhaaf Oromoon tokkummaa isaa haa cimsu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.